Akka ta'e kanallee alannaa darbiteeti fuudhee as kaa'e. Ati taatu gulfiichiiftii mire la. Ala fuutee darbite kan guyya tokko wajjin la. Miicee beeyta amataa hogee isa kana ni hun beeytu. La fidire. Kana isaa fidee la isii qaysiiti. Kaisiiti mammaatti mi'a. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hojjamtoota fi hordoftoota keenya jirtu alhamdulillah galata rabbii as geenye rabbiin galata rabbii haa ga'u. As geenye fayyaa qabaachuun waan guddaadha. Alhamdulillah galata rabbii arraa rafee maal qabatee dhufee jechuun keessan afaan qabu arra wanni qabadhee dhufe ga'an kophaatti hafeetiin gaafa Yerusaallee nuumaa fi natti qolloo fi jetteenitti akkasitti. Gamanuma jirtee coofaa gamana kana an akkasittiin dhaqee irraa illee banee waan akkanaa dhiisii jee waan hedduu takkan gorsee ture. Isiin illee hedduun amantee hin jirtu waa'ee urjiitiif jecha immoo urjii hiikeetiin jira. Naaf urjiin xumurannee jira gatteenyee haasoynee akkana waan tokko tokko haal duree jiru wajjin ibsannee ati haadha ilmaaniitiin wal nu dhorkurra isirratti natti fiidee harka wal balleessurra jeetiin hiikatti isii xumuree jechuun an jaaladheeti miti waan kana. Namni tokko jireenya osoo ifii qabu jireenya ifiillee balleessaa kana maallee dubbiitti naqaa waan hunda dhalaa deemurra waan kana anaatu godhee jeetiin dogoggora kiyya tokko tokko fudhee Feerusaa biratti jechuudha. Akkasitti xumuree jira jechuudha. Urjiin ammoo jireenya isii akka barbaaddetti haa jiraattu. Garuu an obboleettii xiyyaa Oromoodhaa je'eeti. Kanii waan hedduu yaadee fi isiin immoo harkaan na tumuu barbaaddiyu. Kanarraa ati jaartii xiyya hin taatu jeetiin hiikee irraa xumuree jechuudha. Akkasuma jechuudha Feerusaan waan hedduu keessa haala jireenyaa keessatti shakkii hedduu waan narraa qabduuf ati hin amanamtuu naan jette. Anniin amanamaa akkanaa miti Feerusaa ganaa jireenya kiyyaa fi qofaa haa itti fufuu. Urjiillee hiikeetiin jira gizeen jeenillee nan amantu nuumaaf faadhaanillee gizeen himaaf ibiddanatti ol fudhatullee an hiikeetiin jira urjiidhaaf hin cinqina anallee rakkisinaadhaa na dhiisaadhaa. Ati immoo yoo kana barbaadde naa gabbayii faa jeetiin rakkisaa ture jechuudha. Kanaaf jechuudha hordoftoota keenya Feerusaalleen as jirti ni yaama yoo waan tokko tokko haala jireenyaa itti ibseetiin anaafati. Ilmaan waliin qabna, jireenya hedduu waliin qabna, jeetiin gara araaramatti deebisaa hangasittuu nu faana turaan isin jaa. Feerusaa! Feeroo! Hoottu yaada akkitti xiyya. Feeroo! Yaa wanumaa hun dhageessu haa. Feerusaa! Dubartoonni qaamata jabaatan ni beeytan gaa hordoftoota keenya gizee 2 fi 3 itti godhan kana faana waan ta'e hin beeku. Feerusaa! Hoottu haa? Maaliin godha? Hoottu. Hokka wajjin teenyaa osoo hin haa'u. Intal goota akka kana dhiisi. Ol deemin siin jee. Onnummaan ati numaaf ulaa cuftanii teessan maali boo jireenya ulaa cufaa haa kophaa as na bulchitu ol kan meeqa. Yoo bulte malee siraan bira bultee lubbuun adda. Yoo bulte maali mee Feerusaa tiyya isaaniin lubbuu si dhibuu hin danda'u. Lubbuu maalitti hin dibne lubbuun adda ibsaate halkan tiyya hin jirre tiyya murtaa kan gootin. I love you. Maali I love you. Awwaan urjii hiikeetiin jira. Wanni urjeettee rakkina anallee rakkiftee ifillee rakkiftuuf hin jirtu. Anaaf ati jireenya keenya kan duraan jiraachaa turre deebina. Maali cinqiin billeetti na rakkiftuuf tun? Mee maali wanni biraata jirtu? Yookaan hojii jiraadhu yookaan urjii jiraadhu urjii hiikeetiin jira. Dhiiseetiin jira waa isii keessaa utaaleetiin jira. Anaaf ati ilmaan qabna wajjin jireenya wajjin qabna. Yoo jireenya keenya kan duraan itti fufne wayyamoo rakkinarraa rakkinni dhalachuu wayyame. Si immoo taammaas na hojii jiraachuu filadhu yookaan urjii jiraachuu filadhu naan jette. Afaan keetiin naan jette. Urjiin na hiikii naan jette. Amma dhengata itti dhayinaan hularra nabbaatee manuma kiyyaa'uun seentu ol yoo na hiite malee. Keemalan narra. Manni yoo keete niin seenaa niin seenaa seeneetiin ol mana keessatti hin siika alatti immoo isin yoo qaanyiidha xiqqeenyoon tokko ni gattaa'e. Akkasitti bilbilaan irraa buusee jechuudha. Mushkaa nuumaa fi biddena tol qaqqabee na sodaachisuuf joosanii miti. Andi rakka xiyyaa gabba'uu si firraa hin dhoorku. Nama isii heloo ati dhageessa niin dhaga akka nuuno urjii akka kana waliin dhufne akka kanatti tokko lamatti ibsa godhee fi akkasitti xumuree dhufee jechuudha. Ati immoo hoggaan isii hiikee dhufee atiis mana keessaa ulaana cofattee akkamiin taame maaloonni kanaa naaf ati
yaa takkitti jireenya keenya kan duraanitti deebina. Dhiisi waa'ee namaa nurraa. نخجب دبوت خجب Wallaahi hoon kijibu hoo. Kamiga? فعلا Hoodhan siin jeeban. Ma akkana dila hunda namaa manatti as cigalfadhu asitti as. Danfiina. Asitti as cigalfadhu. أما بنات جوان تك كلام في الرأس وتفرط كم قبض تي مالا كوسن قبض Deema maaliif akkana na godhuu barbaadde? أكمل سقول An jireenya kiyya guutuun si jeetii waa hunda sirratti deebise si biratti as deebi. قفيدة والفيدة قفيدة والفيدة Khalaas. Khara feete fiitus ol fiitus allaattii duuti lafaan dhageenye. أيه Bat khara feete jechaa oltus. أيه Khalaas amma suma haati jireenya kiyya. Jireenya keenya akka duraanitti itti deebina akkam jettaan siin jee barsiise ta'a. Yookaan filadhu yookaan urjii filadhu yookaan maarree filadhu ta'ettu siin أكمل hojii. تيتي أرجي Urjii niin galeen siin jee bar. Muka fudhattee naafaan baate. Qorkaa fudhattee. Manuma kiyyaa'uun seentuu niin du'a malee. Yeroo isiin nama na dirmachiisu haatu an nama na dirmachiisurra urjii sii ta'a. Karaa kee gabi. Anaafati ganaa obboleeyyan hiriyaa xiyyaa. Halaal ana haraam hokku sadi jenne irraa buuse. أين يرتب الراوت Bilbilaaniin siin jee namni sii bilbilaani. أنا سيب البلان Bilbilaaniin yeroo sanitti argamuu hin dandeenye akkasitti أنا تقوم ولا calqee viidiyoo takka illee irraa waraabne. Ani naa haaraa jechuun garaan na gubatu ho'isa. Akkanaati jechuun hordoftoota keenya dhiifama. Namni jireenya osoo qabu jireenya biraa yoo barbaade waan akkanaa kana faadhu. ده فيديو راوت جرت Egaa viidiyoo waraabne maaliif waraabne? Waa'ee. Hordoftoonni eeggataa maalirra jiranii? Ati duuteef jiraate eenyuun si biyya hogguunii fi أنا كقول أنت ulaasi qollofan. ليش لا إيه قال فتى ولا فوق عندكم أنت Anta logguu ulaa ana qollofatte manuma kana keessatti giseen anas jiraadhee jiraate jireenya kanaa maali hoo? Jireenya kanaa narraa dhiiftee hoo maaliin si godhe meen? Mee maalumaan si godhe? Uumaan si godhe san takka himee takka. Uuma takka irra naa himi. وأنا تنقول إني جرا Waanumaan si godhe san naa himi. أتما نقول Urjii hiikeette hiike lalla. Yoon hojii jireenya feete sin hojiin yetti naafati jiruu teenya xiyyaa feete akka dammaa fi aannanitti itti deebina akka duraan jiraachuu turre. Boofni abbaatiif maraa jee. إفمرت If mareetiin jira gaa abbaatiif maraa. يدو Amma jireenya keenya itti deebineeti taligaa teenya haala jiru jireenya keenya tokko lamatti urjiin akka hiikamtee jirtu akka ifatti waan shakkii takka malee. Kuno la takka akkatti hin kaanne uffata kana sababa isii jechuudha. Fuutee alatti darbitee alatti hin amantu tanaan tun ammas birii jirti duraan hin jirtu. Achi jirti jechuun manas wanni harka nyaattuuf hin jirtu. Akkana amma kun ragaa siin ta'ati. Akka ji'a meeqa mijjee torba miiciin jaakkataa na beektan. Uffata kana akka miiciin ni beekta. Feeroo xiyya tanaatti nan cinqin. Jireenya keenya hojii jiraan. Amma bishaan isaan kan hin askanne. أسكن ما خيط Afaan nu goggogee kaya askanne. Dhugiyootis. Dhugiin jee yoo dhuguu baatte jireenya hojii qabdu naafati. Waan akka inni tan beekaa dhugi. هاي يا أصلا شكل Dhugi gaaboo waan akkana dhiisi. لكن سنا شكلان La sin shakkene sin shakkene. انفلون جيبر Sin shakkene. تدانا Namni انفلون bishaan tokko dhuginaan rahmata qaba. Waliif karaa araarama deebi'a. Barsi jechuun sabboontuudha. Wanni si deebi'eef waan biraatii miti. Ati haadha ilmaaniiti. Haadha jireenya kiyyaati. Namni jireenya kanaan sochoosu. Makiinaan gommaa malee hin socho'u. Hin socho'u. Ni caccaba jechuudha. Akkasi cabnee akka nafne. Akka harka duubatti hin hafne. Amma guyyaa lamaan si waliin argin kana hain as keessa bulaan. Halkan lamaan kana waan hin nyaadhee dhuga beektaa. أول قدرنا يعطوا سمعت ما Agabuudhaan jira agabuu gurraatti. انت لقيتهم تلاقى سيرن يتو Ati achiin cuftee chumaan akka bakka garaa jabaatamoo xiqqaa shallee. أتي انت لقيتهم سنجيبر Dalagaa maal haasofte dalagaa an isinii yaadamuun hin dalaga dasatti as gabbaa'e. لا تلاقى بانتو سي Dalagaa seenee gaattiin jira. Akkamitti namni tokko mee akkamitti gabbobbee dalaga yoo haati manaa jireenyaan tasgabbeessi. Mana keessaa namni harkaa walloo itee bara waan nyaatee dhuguu hin qabu.
ati immoo waan takka akkanuma gizee umrii ta'e guutuu numa kijibda. Amma waa takka kijibni tokko hin jiru. La. Waan achi qabu guutuu guuradde la. Maal? Waan si bira hin jirre hin beektu duran. Qulfii mana ishiiti. Maaliif qulfii mana si tiyya qulfiini? Ta'ii fi firaa mannu qulfii mana namaa gallaani. Samma jaa uffata kana suufa kana guutuu si galsiisa. Miijiin ni beekta. Wanni kun haraam mana kanaaf. Tokko hojii qabadhu. Laa qulfiis. Maali nakka amantu feetayyee? Naqalachuu feeta. Qulfii duraanis kan taa'ama kana. Tamana anta mana lachuu ni qaba gaafa hirsa. Dubbiin naasoo isin qaba. Amma waa'ee urjii diimaa nurraa qabadhu yoo nama sammuu qabu taate. Jireenya keenya itti fuufanna moo ittiin fuufannu? Waan lamaan kana deebisi. Waada naa galuu qabda gaana. Waada mee maalittiin sii gala fakkeenyaaf? Waada naafati walii gallee waliin fuune? Urjuma yoo wal fuudhu miti bara. Naafi urjii yoo wal bira garte. Ana ilma Abdallaatiin. Gaafaan si argeewu. Gaafaan si Yoo dhageewu. gaafa na agarte. Arkuu miti yoo dhageewu. Shuf. Dhageettii jechuun tarii namarraa dhaga'uu dandeessi. Tarii immoo waan hin taane gurri namaa kun waan itti fudhu walumaa galatti. Ati amma waan ija duraa waliin nu arguu turteemi waan ija teetiin garte guyyuma sana adda dhaabbannu naafiti. Namni himu haasawa namni himu yoo lama deemte atuu bultiin deemtu jireenya hin deemtu. Namni haasaa namaa dhaggeeffatu. Namni yoo sin agarree kam akkanuma wayii lafaa ka'ee dubbata. Ati na to'achuu hin dandeessu nama na ta'e na barbaadda. Ati mataan kee na to'achuu hin dandeessu. Si to'achuu hin danda'u. Bakka takkaan dhaqafaa, maareen dhaqafaa, mirroon dhaqafaa. Bakka hin fedhen dhaqaree sun. Sun bakka hin fedhen dhaqa haala jireenyaa keessatti namni hiriyaa bira dhaqa. Deemee dalagata. Waadaan ati naa galtu kana. Asuman taagaa sibil. Bakka takka illee dalagaa qofa dawaamni kee meeqarraa meeqa? Ganama sa'a afurii. Hanqaa guyyaa sa'a 8ti. Sa'aatii 4. Sa'aatii 4? Eeyyoo. Taalkanillee ni qaba gaa takka. Taalkanillee akka? Dalagaa takka ni qaba xiqqoo takka. Sa'a meeqa? Galgala sa'a 2 dhaqeetiin halkan sa'a 6. Ayyee. Hin beektu ati. Ani hin beeku qabeessitiin qaba dalagaa irra jirtaa irra jirtu. Dalagaa irra jirtu odeessita. Aboo jireenya wal irraanfate kan hunda wal yaadachiifnaa hin siin jee barla. Laala afaan Oromoo ni beektaa miti. Jireenyi bakka nu irraanfate kanaawu. Amma dalagaa halkanii sana hin daleettu tamu guyyaa daleetti. Ni hin dhiisa si jecha waan hin dhiibne takka illee hin qabu. Mana nam tokkoon sin deetu. Ni dhaqa mana namaa. Laa antana waliin sobnu gaafa hirisa. Ni dhaqa mana namaa hiriyoota kiyya bira ni dhaqa bashannanee hin taphadha yoo feete. Yoo feedha qabaatte la laala akkasii miti gaa waan akkanaatti annan siin sobu. Sobni baanan san kana. Waliin deeyna. Waliin deeyna. Akka nuun hoo. Kophaan deeytu. Waada. Waada bajaartii biyyaa achi bakka dhaquu kaan. Siin achitti mana namaan dhaquu waan harka kiyya keessa jirtu. Si achi mana namaan dhaqu. Hojii deeyna. Amma tarii hiriyaatti yaa wajjin osoon ol deemuu yoon kararraa maqe. Bilbilaa jira. Jaartii xiyya malee dhaquu jee qabala. Bilbilaa jira. Siif hin dawwala rakkoon qabu. Bilbilaa yoo akka tasaa dhiqamni akkasiis qabe. Si bilbileetiin mana abaluutiin jira jee si. Amma waadan taane nuna. Waada dhaggeeffadhu. La. Dhaggeeffadhu gaa. Amma kana dogoggortee jirtu. Hin taane gaa kalas. Waadan taane nuna. Na kijibta. Ani hin kijibu kan hin kijibne siimu. Hin fedhu dubbite. Amma mee akkamitti hin fedhe? Dubbite hin fedhu. Hin fedhu maali gaa? Waada eeganaan seenne dubbimateetu hin fedhu. Dhaggeeffadhu gaa fedhus. Fakkeenyaaf hiriyaa wajji deemnaan siin jee bara. Hiriyaa xiyyaa wajji osoo deemuu jirru fedhus akkatti nama biraan maqe. Yoon siin jee gaamoo gaa miti. Tokko hojii qabadhu. Yookaan immoo maqee dhufee akkanatti nama biraan maqee dhufe kun yookaan immoo namni nu siimuu danda'a rakkoon qabu sun. Ani halkan deemee bakka biraatti akka duraan dalagaan qaba jee urjii fuudhee jiraadhe sanitti yoon jiraachuu baadhe si bira jiraa wanni kun dhiibbaa tokko hin fidu beekan. Dhiibbaa tokkichallee hin fidu. Garuu gaafa duraa gaafa daleetu san maallaqaan bultiin dalagaan siin jee. Ayiwa akkasi beeka. Amma maallee kee masruufni kee narra. Manni kiraa keetii narra. Jireenyi kee guutuun narra. Dhaggeeffadhu maali? Waada naa galtuun siima. Anaaf fedhamoo siifuu waadatti naa galtuun siima. Amma waada tokkollee nan naqin. Maaliif nan naqin? Hin seentu osoo hin ta'in nu hojjibsiisin gaafa jiru. Hijibni haraami. Waada naan seen. Hijibni haraami akkatti hijibni haraami sitti himu.
Ana mana namaan dheeytu tanaas hin dhaqqabne. Mana namaan dheeytu hin jenne bara namma. Akkatti dheeytu qabna. Mana namaan dheeytu ettee mati laa oolmaa. Amma khalaas mana namaan dheeytu irraa dhiisa akkatti dheeynu qabna waliin dheeyna. Kana hunda. Saboo jaartii haadan taane nuni dingaa beerus. Laa waan akkanaa tanaan dhiirtiin taphattu beekan. Waa meeqaan. Anjama akkanaa tanaan keessi jiru laa. Dhugaan dhuga qabdi laa. Bultiinis sossobaa fi taphatabaa fi hijiban taatu. Akka duraan haasoitu san dhiisi akka keenya ka duriitti deebinaa. Wantiin siin jeef akka ganaana shakkituu fi haada ol qabdee gaqqabdee hiriyaa ta'e biran dhayituu akkamitti deemtaa akkaan itti deemanaaf beekan. Akkaan dursi bulchaa turettiin arrasi bulcha. Maaliif yoo keetu taate yoonaan ala bulee jaartiin jaarsanii beektii beekadhu yoon ala bulee deddeemee akkanumatti cal je'ee waan hin taane baballeesse dhugaadhaan na shakkuu dandeessa. Dalagaa halkanii hin qabuun siin jee xiqqoon qabu san nin dhiisa. Taniin sa'a lama hanqaa sa'a jaatila busan keessaa hin baha haa xiqqoo ishee giseen fedhe isaan fedheen deemaa busanii. Sanniin dhiisa. Taanuman dalagadha. Sa'a afurii hanqa sa'a saddeetii san. Migaa rakkoo tokko hin qabu. Dalagaa rakkoo hin qabu. Haa ta'uu namni immoo waadan taane walitti hin dhiibatu la. Haadan taane yoo waliin booda cubbuudha. Ayyoo waada naa seenu batte waliin gallu haa malee. Waada mee maalittiin siiseen? Naaf seenta boonaan seentu. Mee maalittiin siiseen? Waada naaf seenta boonaan seentu. Inni karaa deeman kun naan ta'uun siin jeelaan inni nama biran dheeyituu hullaa. Nama bira deebiin jenne waadaan akkaan hin jeeran naaf seenta boonaan seentu. Tole iyyee siifin seenamee itti fufi. Naaf seentaa milee. Yoo haa ta'u ta'e hin seena itti fufi. Waada naa seenu irratti yoo waliif galle. Mee itti fufin jeen? Akshin. Waliin deemna. San tahuu baannaan dubbiin oliigat akkanatti Akshin kanarraa murta. dubbiin oliigat akkatti gurguranii ol goran hin jirtu. Ol goree gadi Siidaadhaan goru. hojii deemna. Akkana Dubbiin akka duraan ati kijiba akkasiin kijiba dhugdee na Arafee kijiba siin jaa malee ati narran ni beeyta ati jaartii kiyya gahe. kijibu turte. Mee maalin si Waa kiyya? hedduu kijibdee Takka hiimee tokko keessaa himi. waa hedduudha kijibu jirtaa takka lama inni nama qabatamaan siima takka lama keessattiin siima. Takka himee inni erga isaa. Takka lamattiin siima takka qofaa miti. Takka lamattiin jalarraa kaasee gubbatti siima. Anjattee fi Haa, kan yoo yaa ta'e dubbatin.